osoo seerri biyya keenyas akka seera biyya ormaa kanatti ta'e maal qaba jedheen keessa kootti hawwee dhugaa rabbii jechuudha. Ashamaa harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti sinifaa bayyaatu akkam turtan akka isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraafaa qaba nageenya nabukkee ture isin birallee ajiraatu isin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin nadee garaa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isin jechuu jaalladha. Wala marraan isin dubbadhaa tokkoffaan mucayyoon gadda harka poolisii galtee jirti isiniin jedhee ture har'a mooyyuu gara biyyaa imaltee jirti isheenis walakkaa geessee yaada ishee jijjiirte akkamitti galte jechuun keessan oolu mucaan gaafa lafa ciise yookaas immoo hospitaala gaafa naqqa'u nan kufe jedhee himatee inni immoo isaan mooyyuu sherreebe jedhanii turanii isheen afaan biraa himattee turte jarri sadanuu afaan isaanii gargar sababa ta'eef mucayyoon akka rakkoo keessa turte jarri gabaabumatti ni hubatanii biiroo isheen irraa dhufte deemanii akka gaafatan dirqamanii deemanii gaafatanii waan jiru hundumayyuu jechuudha. Warri biiroo immoo as garagaranii nuti birruma dhibbaan galchine akkamittiin akka 80 kaffalaatii turan hin beeknu jedhanii jaratti ragaa bahanii jarri ji'oottan dheeraa darbe kan birri 80 hojjetaa turte san birri 20 irraa kutassan mulusaa akka walitti qabanii mucayyoo kennan taasisanii mucayyoon illee gaafa birrii of akka tagartu akkasuma birrii ji'a sadiillee harkaa fudhanii turan gaafa mucaan akkas ta'u birrii sanas kan irraa citellee fidanii gaafa walitti dabalanii mucayyoo birrii of akka tagartu isheen illee duraan nan hojjedha kan jette san yaada ishee jijjiirte nan gala jette tikeettii mursiisanii fi gara biyyaa imaltee jirti. Waan hedduu takka namatti tolu baay'ee tokkoon keessa kootti gammadee baay'ee tokko natti tolee osoo biyya keenyattis akkanatti namni dhugaadhaaf dhaabbatu jiraate yeroo hunda jedheetinan keessa kootti hawwee jechuudha. Inni lammaffaa immoo akkuma suuraa irratti argitan kana jechuudha. Mucaa kana warri Amaaraadha yookaas immoo warri Soddaa mucaa kana argatanii birrii Itoophiyaa birrii miliyoona tokko ol gaafatanii yoo birrii sana fiddan malee mucaa kana hin ajjeesina jedhamee viidiyoon kun miidiyaa irra bahee ture. Haa ta'u malee wanti sun kan caalu ta'aatii jira. Innis maalidha? Gam lamaanuu gama keenyas ta'ee garasiis ta'ee namoonni miidiyaa irra teessanii harka dhooftan namoonni gamanaayis gamasiis ajjeesi yoo isin tokko aggattan immoo 4 10 agganna jettanii warri harka dhooftan kun warri cubbuu hin sodaanne warri lubbuu namaa lubbuu miskiinati irratti harka dhaawoltan kun jechuudha. Mucaan kunis kan isaanis haa ta'u kan keenya keessa isaa ta'u eenyumtuu gaafa biyya isaatirraa imalu gaafa biyya isaatirraa ba'u jaalati osoo hin taane tokkoffaa jireenya isaa jijjiiruuf lammaffaa maatii isaa gargaaruuf haala rakkataa haala ulfaataadhaan makaraa hedduu bu'aa bayii hedduu keessa darbee dhufeeti kan iddoo kana ga'e jechuudha. Kanaaf warri miidiyaa irra teessanii gamanaayis gamasiis akka dhooftanii gaafa isin tokko aggattan nuyi 10 agganna isinis jabaadhaa nusin jabaanna jettanii kan akka dhaa jirtan kun kan hojii hin bareenye hojii argaa namaaf gurra namaaf illee hin tolle hojjetaa jirtan kun obboloota koo of eeggannoo cimaa godhaa. Wanti kun yoo har'a asitti hin dhaabbanne wanti kun yoo har'a asitti seeran hubatamee toonii namoonni waan kana gochaa jiran namoonni waan kana xumuraa jiran seera jala hin oollee karaa keenyatti isaa ta'u warra garasii keessa isaa ta'u maaliif jennaan ani birrii kanfalaa hin jedhu gama kootiin birrii kanfaleen mucaa kana baasa hin jedhu maaliif birrii kana har'a yoo kanfalle namni walitti sabasabee birrii kana jara kana yoo kenne borulleen akkuma kanatti wanti amma ta'aa jiru kun tokko keessanii akka balbala keessa rukutee mana keessatti isinitti dhufu shakkii tokko malee eeggadhaa. ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ማለት ነው ጎበስ በርታ ግደለው ብላችሁ እጅ የምታጨበጨቡ ሰዎች ማለት ነው። ዛሬ የሰው ነፍስ ላይ የሰው ህይወት ላይ እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ እጅ የምታጨበጨቡ ሰዎች ማለት ነው ነገ ያንዳንዳችሁ ወደ ቤታችሁ አንኳኩቶ መምጣቱን እርግጠኛ ሆናችሁ ጠብቁት። ምክንያቱም ዛሬ ይሄ ነገር እዚህ ላይ ካላቆማችሁት እዚህ ላይ ይሄን ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች ለህግ ካላቀረባችሁት ማለት ነው እያንዳንዳችሁ ነገ ወደ ቤታችሁ ይመጣል። ምክንያቱም ይሄ አስጠያፊ ድርጊት ነው። አስጠያፊ ድርጊት ይሄ ማንንም ሰው ተባብሮ ብር ከፍለን በዚህም ይሁን ወደዛ ብር ከፍለን ይሄን ልጆች እናወጣለን ብሎ እጅ የሚከተሰው የለም። ምክንያቱም ይሄ ዛሬ እንደዚህ ብር ከፍለን ለነሱ ብር ሰጥተን ይሄንን ልጅ ልቀቁን ካለን ማለት ነው ነገም እንደዚህ ይቀጥላል። እያንዳንዳችሁ
በዛን ይሁን በዚህ እንደዚሁ ይቀጥላል። ይሄ ድርጊት አስጠያፊ ድርጊት ማለት ነው። እዚህ ላይ መቆም አለበት። እዚህ ላይ መቆም አለበት። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሚዲያ ላይ ወጣችሁ በሰው እጅ እሳት የምትቆሰቆሱት ማለት ነው። በርታ ብላችሁ እጅ የምታጨበጨቡ ሰዎች ማለት ነው። ነገ ሁላችሁም ዋጋችሁን ታገኛላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ነገር እዚህ ላይ ዛሬ ይሄንን ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች በቻላችሁ ተቅም ይሄንን ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች ለህግ ካላቀረባችሁት ማለት ነው ነገ ሁላችንም ቤታችሁን መምጣቱን እርግጠኛ ሆነ መጠበቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እዚህ ላይ መቆም አለበት። እኔ በኔ በኩል በራሴ በኩል ማለት ነው ይሄ ነገር በዛኛው በዚህ ጥሩ ነው ብዬ ምንም የምጨበጨብ ነገር የለም። ከናፎ ብሎታኮ wanti kun asirratti dhaabbachuu qaba. Wanti kun yoo asirratti hin dhaabbanne namoota hojii kana hojjetan namoota hojii suukaneessaa kana gara keenya keessas ta'e gara isaanii keessas ta'e namni hojii kana xumuraa yookaan hojii kana raawwataa jiran seeraaf dhiyaatanii seera jala hin oolle taanaan wanti kun boru mana keessa dhufuunsaa sababa tokko malee qurxiidhaan ofirratti eegaa. Maaliif kuni wanta dhala namaatirratti ta'ee hin beeknedha. Maaliif dhugaan isin jedha namni kamiyyuu jechuudha ijoolleen qabamanii akka kanatti rakkataa akka kanatti gidirfamaa jiran kun jechuudha waa tokko hin beekan miskiina waa tokko hin beekne waan isaan irra haasaa jiran kana tasuma nama quba hin qabnedha. Kanaafiyyuu kuni wanti kun yoo har'a asirratti hin dhaabbanne yoo wanti kun har'a asirratti ija godhatee tooni nama biraatiif barumsa ta'uu hin dandeenye boruu hundi keenya mana keenyatti eeggachuudha. Kanaafuu namni miidiyaa irra baatanii gaafa isin tokko aggattan kudhan aggannaa jabaadhaa jettanii harka dhooftan kun dhugaan isin jedha. Obbolaa qabdan obboleettii qabdan biyya qabdan haadha abbaa qabdan isaan sanaaf yaada dhala dhufuuf yaada dhala dhufuuf maal keessanii akka darbaa jirtan zoor jedhaaf duuba garagaraati maal akka hojjetaa jirtan dhalli dhufu maal akka isinirraa barachuu danda'u ilaala. Obboloota kun dhugaan isin jedha kun hojii jibbisiisaa hojii hin bareen hojii dhala namaa irratti tasuma ta'uu hin qabnedha. Kanaafiyyuu waan akka kaakuna kuni seeran namoonni jalqabuma haa jedhee waan kana jalqabe sana hamma dandeessanii harka wal qabadhaatii jechuudha. Harka wal qabadhaatii jara sana seeraaf dhiyeessuudhaaf yaala jara sana seera jala oolchuudhaaf yaala malee jabaadhaa nuti isin jabaanna jettanii harka hin dhayinaa. Dhugaan isin jedha miskiina waan tokko hin beeknedha kan isin gidirsaa jirta. Kanaaf kuni akka ilaalcha nama tokkootitti dhaamsa kooti annam kamiifiyyuu birri kaffallee achi keessa nama sana baasna hin jedhu. Akkasuma immoo jabaadhaa nutillee akkana goona jallee wanti nani asitti harka dha'uuf hin jiru. Tasumayyuu harka hin dhawwane kan nam balaaleffadha malee jechuudha. Inni sadaffaa mucayyoo wayitiitu maal jetti isin fakkaate komentii kiyya jala dhufteeti footoo tigistii irra geesseetu waan biraa haasoftaa jettee gaaf dhuftu ishee waree dhufte isin galee. Kanaaf namoonni immoo gaafa namni wallole harka dhooftanii oduu asii fiddanii garasitti kan garasii fiddanii garanatti dabalaa ooltan booddee macarrashaa isinumantu lafatti hafa malee jarri sun ni araaraman. Kanaaf gaafa namni wallolu oduudhaaf hin ariifatinaa oduudhaaf hin fiiginaa namaaf nama walitti buusuudhaaf harka hin dhayinaa. Wanti sana keessa argattan hin jiru. Yoo lubbuu nama dabarsu yoo lubbuu namaa walajjeechisiisuu ta'een alatti wanti si fidda faayidaan tokko si argattan hin jiru. Kanaaf obboloota kun waan akkasiitirraa of qoxxobaa. Kanaaf gaafa fiigdee dhuftu mana kan koo wareen akkasii jira waa'ee tigistirraa hin dubbadhu waa'ee tigistirraa maaltu nagashi kan wallole isaan waraaraman wanti kun soba ta'ee dhugaa ta'ee maaltu wanti irraa beeku jira. Kanaaf yoo waliin kolfuu lafa gammachuutitti ta'e mana koo kottu lafa gammachuutitti nama kan wajjin iyyuu gammadee kolfiin taphadha. Lafa rakkinaatitti yoo ta'e koo mana kan koo lafaati rakkatteetti sin gargaara lafa ni rakkadhee si yaametti naaf waaddu. Kassaniin alaa lafa jettanii miidiyaa irra baasanii too sa'aatiin isinirraa hafee birriin isinirraa hafeetiin iyyuu jechuudha. Maaliif sila waayifaayiin kan nama tokkooti isinitti hin faradu jettanii waa'ee namaatirraa haasaa ooltan bakka sanatti tasumayyuu nan argattan. Mana koo dhuftanillee waa'ee namaarraa yookaan waan nan ilaallan irraa dubbachuu koot nan agartan. Kanaaf isheen kallee akkas jette suni achumarraanii viidiyoon kun har'allee si qaqqaba natti fakkaata. Wanta akkasii mana kootii hin argattu. Maaliif ani suuraa tigistillee irra kaa'u nama rakkateefan dhimmamee cannaqamee keessa kooti dubbataa ture
sila osoo suuraan tigistirra jiraanne atoo as gortee waan sana ilaaltu ture. Kanaaf maaliif wareef dhufte waan ta'eef wareef fiigda waan ta'eef namni illee isinitti baratee jira hojiin keessa maal akka ta'e lafa namni rakkatee lafa namni tokko rakkatee rakkina keessaa bu'aa jirutti gurra dunuuffattanii akka dabartan lafa namni immoo walloolee wal arrabsaa jiru gurra keessan bantanii akka keessan laa koomentii barreessuuf qophooftanii akka isin fiigdan sana wal beekna hundi keenya walitti barannee jirra. Kanaaf iyyuu waan gaariidhaaf ariifadhaa waan gaariidhaaf malsii kennuudhaaf dubbadhaa waan gaarii barreessuudhaaf harka keessanii kadhaa gidiraan oomayyuu isiniif hin godhu namaaf nama walitti buusuun oomayyuu nuuf hin godhu. Kanaaf dhaamsi konni har'aa isuma kana asumarratti xumuraa waan na dhageeffataniif galatoomaa hundi keessaniyyuu yaada qabdan koomentii jala naa kaa'adhaa. Dogongorteef ta'ortanis lafa dogoggora koo natti himaadha rakkoo tokko hin qabu. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isin jira nagaan naaf tura.